ilaala waaqayyo garuu keessa laala hafuura namaa isa mijaa'u kalee dhaabri buusa qoree beeku. Ashamaa akkam jirtu walumaan Oromoo hundumti keessan nagaa keessanii bakka nagaa taatanii isiniin jala hunduma keessanii gaaffii keessan isinii deebisuun dhufe gaaffii keessan koomentii jala keessanii karaa keessanii nagaafachaa turtanii jechuudha. Siifanii paaspoortii meeqatti kenniteeti amma bitti sii bahee an jechaa turtanii karaa keessaatiin gaaffii keessan hundaa bakka takkatti deebisuu dhufe isiniin jechuufanii an ergan kennee ji'a lamadha. Ji'a lamatti naaf jechuudha. Madaamiin kun harkatti raanfatte. Kun amma fakkeenyaaf paaspoortii haaraadha. Kanan kaleessa fudhadhe jechuudha. Kun immoo kan duraati dhumee jira kun jechuudha. Kuni kan duraati, kuni kan kaleessaati jechuudha. Haaraa naaf kun. Innaa kanaafi paaspoortii kennachuudha. Wantoonni nu barbaachisan waan sadiidha. Waan sadan keessaa takka gaafa jalqabaa kana fuutanii dhaqxu. Isa moofatee kana fuutanii dhaqxu. Suura afur fuutanii dhaqxu jechuudha. Suura keessan gurdii bareedaadhuma isaa mana suuraa deemtaniitu suura afur kaatanii paaspoortii keessa dura dhume kana jettanii warreen immoo paaspoortii hin qabne kooppii kanaa yoo qabaattan amma baddanii mana madaamii keessa ala hojjechaa jirtan kooppii kanaa karaa kanaa jechuudha. Keessa isaa kanaan akkasitti jiru kan kooppii paaspoortiin keessa lakkoofsa meeqa akka ta'e kooppii kanaa yoo qabaattan baafachuu dandeessu jechuudha. Inni kanaaf walumaa galatti jalqaba irratti wanti isin gaafatan takkaffaa paaspoortii kana isuma duraa haaromsiifachuu dhume sanaa fi kooppii warri hin qabne immoo kooppiidha. Lammaffaan suura keessan gurdii afur isin barbaachisa. Sadaffaan immoo ani biyya Bahareen kana keessan jiraatu lateef diinaara 23 kaffalee jechuudha. Kanaaf asirraan deemtanii hojjechiisuu barbaaduu dandeessu. Ijoolleen keessatti Bahareen jirtan maasinitti fakkaatee jechuudha. Dhugaa waa'ee paaspoortii kana madaamii kootu namatti siif kennaa namni siif hojjechiisu birrii 50 naan jette. Lakkin barbaadu jedheen neegeessi ani nan hojjechiifadhaan jedheeni bakka isaan beekuu jennaan peejii feesbuukaa konsilaatii kampaareenii kana achirraa lakkoofsa isaanii bakka isaan jiraatan hundumaa argadhee deemee jechuudha. Bakka isaa wallaalteellee alaabaa Itoophiyaa harigeetan maanimaadha karaan irraa deemanii hojjechiisan safara maanumaatiin jechuudha. Alaabaa Itoophiyaa argee nan makiinaa keessa taa'ee argee bakka sanarra jiretti itti agarsiisee nageessite birrii 23 bichaa diinaara Bahareen 23 bichaan hojjechiifadhe. Silaa birrii 50 narraa fudhatu ture. Innaa haala akkasiin isiniin jedhaa deemaatii hojjechiifadhaa. Ji'a lama keessatti naaf bahee anaaf jechuudha. Kaleessan fudhadhe waan qabatamaa fudhadhe isinitti hima malee waan sobaa miti. Suura keessan afur gurdii kooppii paaspoortii keessanii warri immoo orjinaala isaa qabdan orjinaala qabattanii deemtu. Isaan booddee masakabamtu. Innaa kooppii isin harkaa fuudhaniitu kanuma kooppii godhataniitu kan immoo isinii deebisuu jechuudha. Gaaf jalqabaa dhaqxan fudhattanii galtanii kaatanii ji'a lamaan booddee si waamnaa jedhu lakkoofsa keessan isinii fuudhu. Amma ijoolleen baay'ee lakkoofsa namaa fuudhaniitu jarri namaan bilbilan akkasitti ni eegina. Ana fakkeenya lakkoofsa kennuuf kennisii bilbila jedhanii lakkoofsa kootti kenne naaf hin bilbille. Feesbuukii jaraarraan argeen warreen immoo feesbuukii irra isiniin baane deemaa gaafatadha. Gaafachuu hin dandeessuun isiniin jedhaa. Haala kanaan malee ji'a lama darbee ji'a 3 darbee maaliif maqaan kun baanee maaliif naan dawwalee hin jedhina. Hin bilbilan akkas jedhanii isaan deemaa gaafatadhaa ofii keessanii jechuudha. Ji'a lamaa ol warri taatan ji'a lama warri keessan deemaatii gaafatadhaa. Innaa kanaafuu ani haala kanaanii lakkoofsa koos fudhatanii waan naan bilbilleessi ofuma koo deemee fudhadhee jechuudha. Innaa haala kanadha. Innaa isarraa nafe immoo guyyaa deebitanii fudhattan maal fudhattanii deemtu kana isin dhume paaspoortiitiin dhume sana qabadhaa deemaati. Ani fakkeenya kana dhiisee dhaqee jechuudha. Dhiisee dhaqeen kaleessa darra sanyii kana fuudhee dhaqeen
darasanii kana birriin kaffalee kana hundumaa jechuudha. Kana fuudhee dhaqee paaspoortii dhiisnaan lakki paaspoortii fiddu malee kanaaf paaspoortii malee hin ta'u naan jedhan kana geesse dhaqeen kaleessa jechuudha. Dheengadda dhaqeetan hin ta'u naan jennaan kaleessa gisee lammaffaa deebi'ee fudhadhee kanas qabadhaa dhaqaa gaafa jalqaba dhaqxan kana isinii kennu akka kaffaltanii fi waan kaffaltan hundumaa maqaa keessan hundumaa asirratti isiniif kennaniit deemtanii mana keessanitti galtuu ji'a lamaan booddee guutti jedhu isaanu guyyaa ji'a lammaffaa geessan ishee kanaa fi paaspoortii keessan isa dhumaa kana fudhattanii deemtu isaan booddee immoo addisii keessan fudhattu jechuudha. Haala kana kun kan kooti kun haaraadha. Madaamiin kun harkaan fuune haala kanaan isinii hojjedhe warreen na gaafattanii hundumtuu haala kanaan fudhachuu dandeessu paaspoortii keessan deemtanii. Innaa ji'a lamaa ol yoo itti furtan jarri maal dawwaluu didanii maaliif nan dawwallee hin jedhiinaati ofii keessanii deemaatii fudhachuu dandeessu. Innaa birrii keessanillee gatii 23 qofa dhaqallaaliidha namatti yoo kennitanoo birrii 50 isin gaafatu jechuudha. Isin immoo 23 hojjechiisuu dandeessu. Waan kanarraa nafee wanti isaan isin gaafatan hin jiru. Guyyaa jalqabaatii kana isin gaafatu isiniin jedha. Ijoollee baay'eedha kan na gaafate kanaaf isiniif hojjedhe obboleewwan kiyyaa warreen hojjechiifachuu barbaadan deemaatii hojjechiifadhaan isiniin jedha. Hundumti keessan itti fayyadamaa dhugaa rabbiiti. Ani baay'eetti tan cinqame ture keessatti hojjechiifadhaa dhugumnaa hojjetamu manaaf hin hojjetamu. Innaa heegellee ija keessa dafee manaa bahuu didee jedhee nassaamne dhugaa rabbiitii fi galata waaqayyo dafeetu manaa bahee wanti hundumti isaa yoo isiniin jedha. Innaa kanaaf isinillee akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Deemaa hojjechiifadhaa. Ijoolleen irrarroo hojjettan immoo baddanii mucayyoon takka mattaawaqaadhaan hin hojjetamaa naan jette. Mattaawaqaadhaan hin hojjetamu hin beeku dhugaadhaaf. Mattaawaqaadhaan hin hojjetamu hin dhageenyeeni kan hojjetamu egaa akkuma beekamu kooppii paaspoortii fi paaspoortii dhumaa sana yoo qabdan malee mattaawaqaan akkamitti akka hojjetamu hin beeku garuu jechuudha. Dhugaatti waan hin beeku irraa malee waan hin beekne irraa isinitti himuu hin danda'u jedheetanii. Innaa kanaaf haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha hundumti keessanuu. Yuutuubii kiyya immoo sabskiraabii sheer naa gochuun na jajjabeessa. Ilmaan Oromoo hundumti keessan isiniin jaalladha. Egaa viidiyoon kiyya kanadha isin hojjedheetanii immoo iddoo tokkotti akka ilaaltan jedheetanii yaada qabda yoo ta'e immoo koomentii jala kaa'uu dandeessu. Isiniifan deebisan isiniin jedha hundumti keessanuu. Kanaafuu akkanadha isin jedha waan nama dhibuu hin qabu. Anillee galata waaqayyoo kun paaspoortii koo addisii fudhadhee jechuudha. Addisiin kanadha. Mufaan duraa kana haa ta'u kunis egaa kanadha asiniin jira. Paaspoortiin kun egaa baay'ee nama barbaachisti biyya ormaa keessatti. Rabbiin gaditti abdiin keenya ishii kanatti jiraanna biyya ormaa keessatti. Eenyummaa keenyadha isiniin jedha. Kanaafuu akkasii viidiyoo biraa wajjin hanga walitti deemnuuf turtii gaarii.